Ashamaar kafuunee bakka jirtan marattiyyuu nagaa akkam ooltan akkam bultan isiniin jechaa oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabadhee dhiyaadheeraa. Oduu waliin kan isin waliin turu ani Taaddasaa Lammaati. Turtii gaarii. Miidiyaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuun dagatina. Akkasumas hiriyoota fi maatii keessaniif dabarsaa jenna. Amma gara oduutti hin darbaa nu waliin tura. Naannoo Oromiyaatti namoonni akka malaammaltummaa irratti hirmaatan 1329 irratti tarkaanfii fudhatamuusaa Koreen farra malaammaltummaa Oromiyaa beeksiseera. Koreen farra malaammaltummaa Oromiyaa hojiiwwan hojjetaman irratti miidiyaaf ibsa kenneera. Ibsa kanaanis walitti qabaan Koree farra malaammaltummaa Oromiyaa Komishinar Fayaaloo Tafarraa fi hoogganaan biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo waliin ta'uun ibsa kennaniiru. Koreen kunis erga hundaa'ee ji'oota 5 ta'us hojii milkaa'ina hojjetee jedha. Walitti qabaan korichaa Komishinar Fayaaloo Tafarraa eeruu adda addaa 1495 dhiyaate keessaa 1004 kan namoota shakkamtoota 4080 of keessaa qabu himannaan irratti baname. Kana keessaa galmeen 642 kan namoota dhuunfaa 1322 murtoo seeraa argachuu himaniiru. Yakka malaammaltummaa wal qabatee birrii miiliyoona 653 mootummaaf deebi'ee kan eeran. Magaalota keessatti lafti kaaree meetirii 374 dhorkamee jira jedhan. Gamoon 4 dabalamaan mootummaan galii ta'uusaa kan himan. Manneen viillaa 33 fi gamoo 8 dhorkamuusaa dhimmisaaf qoratamaa jiraachuusaa kan ibsan. Korichi Oromiyaa keessatti hojii milkaa'inaa hojjechaa jiraachuu kan himan hoogganaan biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa fi miseensi Koree farra malaammaltummaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo kan eeran. Qofa osoo hin ta'in bakka yakki malaammaltummaa itti baay'atu kanneen akka bulchiinsa lafaa, kontiraata bittaa albuudaa fi galiiwwan irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Meeshaalee adda addaa seeraan alaa socho'aa turan to'achuu Komishinar Gumrukii ibseera. Meeshaalee adda addaa seeraan alaa socho'aa turan birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 4 baasan to'atamuu Komishiniin Gumrukaa beeksiseera. Akka ibsa komishinichaatti ebela 20 hanga 26,2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti hordofii gama kanaan taasifameen dameewwan isaa garagaraa meeshaalee seeraan alaa socho'aa turan to'ataniiru. Hojiilee seeraan alaa qabaman kana keessaa wayyaa, boba'aa, loon, meeshaalee elektirooniksii, buna, qoricha, konkolaataa, meeshaalee waraanaa, jimaa fi kanneen biroo of keessatti kan qabatudha. Hojiin kunis qindoomina komishinichaa, poolisii federaalaa fi naannolee fi hawaasaan kan hojjetame jedhan ibsaniiru. Badhaasa daandii qilleensaa cimaa Afrikaa walitti aansuudhaan kan mo'ate daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii gara Paakistaan magaalaa Kaarachitti taasisuusaa eegaleera. Daandichi balalii jalqabaa gara magaalaa taasiseen ministeera deetaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Misgaanuu Araggaa hooggantoota mootummaa olaanoo biiroo hawaasa daldalaa gara sanitti kan imalchiise yoo ta'u, wayita magaalaa Kaarach ga'u simannaan OAN taasifamuusaa heerameera. Balaliin kun Eeshiyaatti iddoo ga'umsaa 37ffaa yoo ta'u, waliigala biyya keessa fi alaatti iddoon ga'umsa daandii qilleensa Itoophiyaa 145tti ol guddachuusaa heerameera. Barraaqoo fi Leensaan abbaa warraa gabaabaa fi haadha warraa dheertuu ta'uun rikoordii addunyaa qabatan. Jiraattota Oromiyaa godina Booranaa kan ta'an Leensaa Cuuluu fi Barraaqoo Muudaa rikoordii addunyaa abbaa warraa gabaabaa fi haadha warraa dheertuu lammiilee Ingiliziin qabame ture cabsuudhaan qabatanii dheerina Leensaa meetira 1 fi saantima 65 yoo ta'u, Barraaqoon immoo seentimeetira 89 buuruma kanaan galmee taateewwan dinqisiisoo Afrikaa waraqaa ragaa argataniiru. Leensaa fi Barraaqoon gaa'ela kan hundeeffatan baatii muddee darbe yoo ta'u, Barraaqoon hojjetaa mootummaa yuunivarsiitii Direedowaa eebbifamee akkaawuntummaadhaan kan tajaajilaa jirudha. Gaa'ela gaarii Barraaqoo fi Leensaadhaaf.
Qulqulluun Sinodoosii Tawaahidoo Itoophiyaa waggaattaan lama kan adeemsifamu keessaa tokko kan ji'a caamsaa irraa eegalaam. Xalayaa guyyaa 30 ji'a salgaffaa 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti barreeffame irratti miidiyaaleen adda addaa walgahii kana irratti argamanii akka gabaasan affeeramaniiru. Yaa ta'u malee osoo miidiyaaleen dhuunfaa adda addaa xalayaa kanaan affeeramanii jiranii maaliif miidiyaan afaan Oromootiin uummata tajaajilaa kan dhuunfaa OBS fi Prime Media akkasumas OBN uwwisa sagantaa kanaan ala ta'an kan jedhu gaafii guddaa kaasee jira. Namoonni Himaalayaa Miidiyaa yaada isaanii ibsatan tokko tokko akka jedhanitti kuni gocha sirrii miti. Ammas karuma badaa duraanii sanirra deemuun fala guddaa hin ta'u jechuudhaan qeeqaniiru. Gama biraatiin gaafiin inni guddaan tanaan dura afaan ofiitiin of tajaajiluu fi muudama Phaaphaasotaatiin wal qabatee akkamitti furmaata argataa fi fedhii uummataa jiddu galeessa godhatee deemu irratti murtoon guddaan qulqulluu Sinodoos irraa kan eeggamu ta'a. Gaafiin yeroo hundaa xiyyeeffannoo guddaa argatee ijaa fi qalbii uummataa qabatee jiru murtoon Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa tanaan dura muudama Phaaphaasitiin wal qabatee hunduu ni raga'amoo dabalataan muudama hambiraatu taasifama kan jedhu xiyyeeffannoo guddaadhaan kan argateedha. Egaa Waaqayyo furmaata kana agarsiisu jenna. Hundumti keenyayyuu tasgabbiinaan yaa hordofnu jabaa Waaqa. Oduu biyya alaarraa Raashaan guyyaa injifannoo ishii waggaa 78ffaa kabajaa jirti. Raashaan waraana addunyaa lammaffaa irratti guyyaa naazii Jarmaniitti injifattee waggaa 78ffaa kabajaa jiraachuusaa ibsameera. Guyyaa injifannoo addabaabaayii diimaa Mooskootti kabajamaa jiru kanarratti hooggantoonni biyyattii qaama gamtaa biyyattii turan garaagaraa argamanii jiru. Humna waraanaa keenya caalaa wanti jaalannu hin jiru jedhan pireezidantiin Raashaa sirnicha irratti hawaasa taasisan. Durri Raashaan Yuukireen irratti eegalte dhimma birmadummaa biyyattii ta'uusaa kaasaniiru. Addunyaan jijjiirama siyaasa irratti kan argamtu ta'uu kan eeran President Putin humnoonni waraanaa biyyattii egeree Raashaa murteessuuf guutummaa qaban jiraachuu dubbataniiru. Gocha shororkeessummaa nurratti raawwatamuuf tureef fashaleessineera jedhaniin jiraattonni Donbaas ni eegna nageenya keenyas ni mirkaneessa jechuudhaan President Putin dubbataniiru. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qaban asirratti goolabnee jirra. Sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii.